raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Jabeza kamata nille adambo waga fanne nalala hayo nalala tawoya namasilal taturu kusate baya isintu apiyo dukala betiya isintu apiyo dukala betiya. Majambari barabale Laugirti adabasa Garifa kenya tilane Wanti martu siti bohu Alalake santo tare Wanti martu siti bohu Alalake santo tare Shiguzeni mudabuna Direta wari urahu Yantu rabiti bohe Wankada tefsa mirahu Ajela fana bofana Rige eke nata Ajela fana bofana Baralageni tiyau, baralageni tiyau. Nama gutta nama goti, nama gutta wajita. Galana yomu talila, galali kesani bora. Galana yomu talila, galali kesani bora. Oolle ooltanii akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Sagantaa keenya nadhii aadaa har'aa fardaa fi aadaa uummata Oromoo mata duree jedhu isinii qabannee dhiyaaneerra. Qopheessan lammii jabeessaa kan gulaale duubee hoyeessaa animmoo kan isinii dhiyeechuu gurmeechaa gammachuuti. Hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Ilmi namaa jireenya bara dheeraa dachee kanarra erga jiraatu eegalee kaasee uumama biroo madaqsuun waliin jiraachaa ture. Waan baay'eef dhimma itti ba'uuf jecha kan ilmi namaa madaqse keessaa fardi tokko. Haaluma kanaan ilmi namaa waggoota 5,000 duraa jalqabee farda madaqsuun ittiin fayyadamaa turuu seenan ni hima. Biyya qaroominaan beekamtu giddugaleessa bahaatti sabni Hitaataas jedhaman dhaloota Kiristoos dura waggoota 1,400 dursee farda madaqsuu fi leenjisuun akka ittiin gargaaramaa turan galmee seenaa addunyaatu dubbata. Biyyoonni akka Asoor, Chaayinaa, Araboota, Giriikotaa fi Roomaas farda leenjisanii ittiin gulufuu cinaatti lolaaf itti fayyadamaa turan. Afrikaattis keessattuu Oromiyaatti uummanni Oromoo bara hedduuf diina roorroof isatti ka'u ofirraa faccisaa kan ture fardaan loleetu. Oromoo biratti fardi fira ilma namaati jedhamee amanama. Ilmi dhalatee yeroo umuriin waggaa 8 guutu gugsii fardaa fi xiyya darbachuutu barsiifama. Kanaaf fakkaata kan Oromoon kormaa fi farda abbaatu leenjifata yookiin ilma abbaatu guddifataa kan jedhee mammaakuuf kanuma bu'uura godhachuun sagantaa nadhii aadaa har'aa keessatti mata duree fardaa fi aadaa uummata Oromoo jedhu kana jalatti hariiroo cimaa Oromoon beeladoota manaa keessaa farda waliin qabuu fi kabajaaf jaalala fardaaf qabu akkasumas Oromoon jiruu fi jireenya isaa keessatti taphoota aadaa fardaan wal qabatee taphatu
lola fardaan loluu fi yeroo cidhaas faayee ittiin jileeffatu keessaa muraasa waan isiniif dhiyeessuu jaalanneef nu caqasaa. Fardi seenaa fi aadaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Hariiroon fardaa fi Oromoo gidduu jirus baay'ee adda. Oromoon durii kaasee yeroo waraanaa gaddaa fi gammachuu fardatti dhimma ba'a. Akkuma seenattuu gaanfa Afrikaa kanatti Itoophiyaayyuu dabalatee fardatti dursee dhimma ba'uu kan eegale Oromoo ta'uu galmeen qorattoota antiroopooloojii hedduutu agarsiisa. Fakkeenyaaf sosochiin Oromoo jaarraa 16ffaa fi waraanni Adawaa otuu fardi Oromoo hin jiru ta'ee hin milkaa'u ture jechuun qorattoonni seenaa baay'een katabaniiru. Hariiroon Oromoon farda waliin qabu durii kaasee hanga har'aatti ittuma fufee jira. Oromoon abbaa fardaa waan ta'eef farda hin jaalata. Uummanni Oromoo waan sadiif farda jaalata. Tokkoffaa fardi amanamaadha. Abbaa fardaa yoo kufe gatee hin qajeelu. Lammaffaa fardi caffee oola. Caffeen ammoo bakka magariisaa fi qabbana, bakka marii hayyuu fi wayyuuti. Sadaffaa fardi ayyaana qaba. Fardi haadha isaatti hin gaanu yookiin hin korusi. Kun farda beeladoota hundarraa adda taasisa. Gama biraatiin immoo Oromoon farda bifa isaatirratti hundaa'uudhaan maqaa moggaasa. Farda adiin shaashoo, farda gurraacha shaanqoo, farda diimaa daamaa, farda daalacha daalee, farda magaala bulloo yookiin odolcha jedhee moggaasa. Abbaa fardaas abbaa daalee, abbaa shaanqoo, abbaa bulloo, abbaa daamaa, abbaa magaal, abbaa odolee fi kan kana fakkaatan jedhamee faarfama. Abbaa fardaa farda in soora, in kunuunsa, in tikfata, in mararfatasi. Ittiin dhaadata, in abdata, gombisa deemee ittiin lola. Fardi tokko tokko dhiira kuma caala. Humni konkolaataa yoo humna fardaan hin madaalamu jedhamee himama. Oromoo biratti fardi gumaa qaba. Fardi eboo fi gaachanni Oromoo biratti kabajaa fi jaalala guddaa qaban. Fardi Oromoo biratti mallattoo gootummaati. Abbaa fardaa akkuma ijoollee isaatti farda jaalata. Aadaa fi seenaa Oromoo keessatti Oromoon farda ilmoo isaarraa gargar baasee ilaalu. Oromoon fardaan dabaala, ittiin fooggala, ittiin duula, akkasumas ittiin geerara. Dhugaa kana ibsuuf weellisaan qaalii Oromoo Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa gaafa gaarreen Adawaa gaafa Maqalee sanii numitti farda keenyaa ni beeku bareechanii jedhee waa'ee gootummaa Oromoo fi farda Oromoo sirbee addunyaatti hime. Hariiroon fardaa fi uummata Oromoo jiruu fi jireenya hawaasichaa keessatti qabu cimaadha. Dhugaa kana kan ibsu mammaaksaa fi hibboo Oromoon fardaa wal qabatee fayyadamaa ture fa'a. Fakkeenyaaf galle jettee lafoon farda jala galtee, akkeessaa fardaa harreen lafa dhiitti, bakka fardi hin jirre harreetu garmaamaa, kan akka fardaa nyaatu gaafa akka namaatti nyaatu du'aa fi hibboo kanneen akka dheeraa qalbii gabaabaa farda kanneen jedhan fa'a. Folklooriin Oromoos fardi aadaa fi seenaa Oromoo keessatti iddoo guddaa qabaachuudha. Fardi Oromoo biratti ulfina guddaa qaba. Oromoon ilmoo fardaa garbuu nyaachisee mana itti ijaaree guddisuun waggaa 4 booda cancalaa fi gilaasii irra godhee mi'a isaa guutee yaabbata. Aadaa Oromoo keessatti fardi yeroo fuudhaa fi heerumaa, yeroo duulaa, yeroo gaddaa fi gammachuu dhimma jabduu baasa. Oromoon gaachanaa fi eeboo qabatee farda yaabbatee duula. Kabaja fardi aadaa fi seenaa Oromoo keessatti qabu dhaloota itti aanutti aadaa fi duudhaan kun akka darbuuf Oromoon hundi ga'ee irraa eegamuu baachuu qaba. Oromoon fardaan lolee diina isaa ofirraa dachaasaa ture. Durii kaasee abbootiin keenya eeboo fi gaachana qabatanii fardaan lolanii diina Oromoo fi Oromiyaa haleelanii achi fageessuun injifannoo boonsaa galmeessisaa turan. Bareedinni fardaa kan konkolaataa waan caaluuf harrayyoo Oromoon warri abbaa fardaa warri aadaa hordofan fardaan fuudhaa fi heerumaa jiru. Aadaa fi duudhaa bareedan kun dhaloota itti aanutti akka darbuuf hojii guddaatu dhaloota har'aa kanarraa eegama. Oromoon farda isaa garbuu sooraa nafa inni qaa. Bakka inni bulu in qulqulleessa. Luugama gilaasii fi mi'a isaa hundaa guute fi farda isaa yaabbatee ittiin garmaamuun yookiin gulufsiisuun ittiin bashannana. Fardi eegumsii fi kunuunsi barbaachisuuf taasifame kun yeroo bakkee ba'u gammadee garmaama. Jawaarri keessan dawaa dhibee fayyisu harkana keessanallee telefoonii gabroon loliin dubbisu harkana Karaa biraatiin akka aadaa Oromootti yeroo jila adda addaatti dargaggoonni gombisa fardaa deemanii taphachuuf faradoo isaanii waqtii gannaarraa eegalee haalaan sooruun qopheessu. Gaafa guyyaa jilaa sana ganama abbootiin fardeenii farda fe'atanii erga iddoo jilaatti wal gahanii booda dirree yookiin hurufa diriiraa jirutti ba'uun gombisa taphatu. Gombisni yookiin kaachisni fardaa bifa wal dorgommiis kan qabu yoo ta'u, yoo xiqqaate fardeen lama kan ari'uu fi kan baqatu jidduutti taphatama. Fardi collee wayita baqatu kan fiigee jalaa ba'u
wayita ari'u immoo kan fiigee dhaqqabu ni injifata. Kanneen gombisa fardaa taphatan wayita wal ari'anii wal dhaqqaban ulee qalloo soqamee tolfame yookiin silliqqee walitti darbatu. Kan baqatu ol ka'ee ofirraa qolata. Gombisni fardaa guyyaa ayyaanota akka qillee fi masqalaa fa'aa sirriitti taphatama. Akka seenan himutti Oromoon fardaan gulufee roorroo daangaa isaatti dhufu ittiin ofirraa ittisaa waan turee fi gugsiin fardaa kunis aadaa mallattoo gootummaa Oromoo fi akka tapha jaalatamaa ta'etti ilaalama. Haaluma kanaan fardi gugsii yookiin gulufiif qophaa'e mi'a faaya qabuun miidhagfamee dorgommiif qophaa'a. Gugsii fardaa akkaataa fi adeemsa ittiin taphatamu qaba. Dirree taphaa irratti wantoonni taasifamanis hedduudha. Kanarraa kan ka'e waraansa dirree irratti mo'amuu yookiin waraanamuu irraa ooffaluuf miliqqeen taasifamuu kan ajaa'ibaati. Fardi gugsiif qophaa'e tokko mi'a faayaa hedduutiin miidhagfama. Mi'a kana keessaas kooraan bakka guddaa qaba. Kooraa keessatti kan hammatamanis darsa, hirkoo, faanaa, garjalee, uddeellaa luuxxuu, qomoo luuxxuu, raroo yookiin gusgaasii kooraa jalaa akka fardaan quuqneef kan itti godhamuuf kan oolan fa'a. Dabalataanis gilaashii guddaa fi xiqqaa, ashan kitaaba yookiin maxaabirii, fuuloo qomoo, uddeellaa, gufuraa kan mataarra kaawwaman fa'a. Bifuma wal fakkaatuun luugama yookiin sibiilaa fi wadaroo funyoo kan of keessatti qabatu afaan keessan baafamee harka nama yaabbatu sanaatiin qabama. Abbaan fardaas yeroo farda isaa yaabbatu waan qabatu alangee yookiin garaftuu, gaachana yookiin gaallee yookiin wantee, ulee gabaabaa yookiin silliqqee fi yeroo barbaachisu uffisa uffata. Luffisa gogaa qeerransaa, gogaa leencaa yookiin uffata adda addaa irraa tolfamee gateettii irraan gara qoma duraa fi duubatti gadi rarra'ee kan uffatamu. Gugsiin fardaa akkaataa fi adeemsa ittiin taphatamu ni qaba. Gugsii keessatti guyyaa ayyaanni yookiin jilli wayii jiru namoonni gartuu lamatti hiramanii yookiin naannoo adda addaa irraa dhufanii akka walitti aananiin tumsa ijaarratanii gamaa gamanaan taphatu. Waaqa isaanii kadhatanii nu hoffolchii, collee keenya hoffalchii, humna kee kenniif jedhanii waaqaaf galata galchanii gara gugsiitti bobba'u. Ittuma fufuun gugsiin seera mataa isaa waan qabuuf seera kana eeggatanii gulufu. Namni tokko namuma tokko ari'ee waraana. Yeroo kana eegaa inni dhaabbatee ilaalu hundi hoo jedhee gammadaa haamilee isaaniif qabu calangisiisa. Warreen abbaa fardaa achi dhaabbatanii dabaree isaanii eeggatu. Uummanni ilaaluuf bahe ammoo cinaa lamaan dirree fardi irra gulufu sanarra dhaabbatanii ilaalu. Akka aadaa Oromootti tapha gugsii fardaa kana keessatti waraansa waraanamaniif beenyaa yookiin gumaan kaffalamu hin jiru. Wayita aadaan Oromoo gugsii fardaa kun raawwatu kana dirree taphaa irratti ta'iiwwan taasifaman hedduudha. Yeroo gulufuu jalqaban fardeen lamaan jidduu fageenyi murtaa'an jiraachuu qaba. Egaa fageenya sana inni dheessuu dabalaa deemuu yaala. Inni ari'u immoo dhiphisaa deemee fageenya waraanuuf isatti tolu mijeeffataa jechuudha. Kun egaa dirree walakkeessa yookiin gonyii gara dhumaatti ta'a jechuudha. Yeroo dheessitu farda kee tuqachaa namicha nama ari'aa jiru ofirratti gara galamee eeggatama. Dirree walakkaa erga dabartee booda waraanicha jalaa ba'uuf of eeggatta. Kana booda walakkaa dirree sanaa cinaa erga darbame booda sirriitti of eeggatama. Namichi waraanuuf qophaa'es yeroo kana sirriitti itti aggaammata. Inni ari'u sun dhaqqabuu baatus silliqqee sana namichatti xiyyeeffatee darbachuu qaba. Yoo waraane yookiin waraanus yoo dadhabee hiree isaatii jechuudha. Inni dheessus silliqqee itti darbatame sana qolachuu yaaluu qaba. Tooftaa barate hunda fayyadamee silliqqee itti darbatame jalaa ba'uu qaba. Yoo gaachana yookiin gaallee yookiin wantee harkaa qabaate of duuba garagalee eeggachuun qolata yookiin ammoo ulee gabaabaa harkaa qabu sanaan akkuma itti toletti karaa mirgaa yookiin karaa bitaatti of duuba garagalee qolata. Inni guddaan dandeettii gugsii fardaa keessatti isa uleen qolatantuu irra qabxii fi ajaa'ibsiifannaa guddaa qaba. Fardi yaabbatanis hundarraa murteessaadha. Gugsii fardaa keessatti akka waraanamneef tooftaan miliqqee barbaachisaadha. Namni tapha fardaa gaggeessu tokko waraansa ofirraa ittisuu keessatti yoo qolachuu hin dandeenye jalaa miliquunis tooftaa gaariidha. Kunis kan raawwatamu yoo karaa mirgaa namatti dhufe gara cinaacha fardaa isa bitaatti jalaa miliqu. Yoo karaa bitaa namatti dhufe gara cinaacha fardaa isa mirgaatti miliquun jalaa ba'uutu danda'ama. Tapha gugsii fardaa keessatti inni ari'u bira ga'ee waraanuu isaa yoo mirkaneeffate dhiisee silliqqee sana gara fuula isaanii duratti yookiin of cinaatti darbatee lafa waraanuu danda'a. Kana jechuun namicha dheessu sana booji'eera jechuudha. Kunis gama tokkoon mammaaksa Oromoon fardi hin geessa malee hin waraanu isa jedhullee hin agarsiisa. Namichi dheessus yeroof waraansa jalaa ba'uu isaa haa gammadu malee fardi isaa mo'atamee farda namichaatiin caalamuun isaa aarsuun oolu. Yeroo biraa farda kana caalu bitatee haaloo ba'uuf xiiqeffata.
Kanaafuu gugsii fardaa akaakuu tapha aadaa Oromoo keessaa isa tokko ta'uusaati. Fardi gugsiif qophaa'e tokko mi'a babbareeduutiin faayama. Adeemsi gugsii fardaa keessa jirus sirnaawaa fi seera qabeessa. Dorgommii dirree irratti wantoonni taasifaman tooftaa fi miliqee cimaa nama gaafatu. Gugsii fardaa tapha jaalatamaa uummanni Oromoo jaalatu waan ta'eef dhaloota itti aanutti darbee akkuma tapha ammayyaatti tajaajila hawaasaa kennuutu irra jiraataa jenna. Egaa sagantaan nadhii aadaa keenya irraaf isiniif qopheessine kanuma. Waan nu caqastaniif ulfaadhaa nama torbanii nuunaa jedhu horaa bulaa deebanaa. Simboda fe bareeda kunda chalchise anatu maka kewa melelise simboni folisi lisa kumbijala ala ba bareedina kotalala bareedu jannane uste urjiloti dursite natasau banni bonti bareedu jannane uste urjiloti dursite natasau banni bonti charako hamanara marmare bonni kedide Sumate jale, dalara goren sagale lale. Anatu si sosobare, anatu si sosobare, anatu si sosobare. Anatu si sosobare, anatu si sosobare, anatu si sosobare. Adunni anoltu galgala dallatte dachaa silowwani maala kamsii goda barana afaan sheenatte majarana akkuma taatun wallaalee alaafaa malakee daawwadhe kaa'ee dhiisee galuuf jaalala erguuman boontuu argadhe carraaqoo hamanarraa marmaaree bonni kee didee Sumate jale, dalaraan goreen sagale lale. Anatu si sosobare, anatu si sosobare, anatu si sosobare. Anatu si sosobare, anatu si sosobare, anatu si sosobare. Adida babura murani karan dirreda wawara nama nata disini jadani wae ke hunda dagera kenami dagina simbo rabbi si badase umera bareedu gurraatti simbiro jalala keef jechani kufeera. Anatu si sosobare, anatu si sosobare, anatu si sosobare. Anatu si sosobare, anatu si sosobare, anatu si sosobare. Anatu si sosobare, anatu si sosobare, anatu si sosobare. Anatu si sosobare, anatu si sosobare, anatu si sosobare. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa.
ሸገር